Namicha Adaanech ajjeesuun bineensa nyaachisee to'atamuu poolisiin beeksise. Kichuun suurri ishee asii gaditti mul'atu kunillee balaa kaleessa naannoo Ifaataan itti mudateen lubbuun ishee darbe. Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu godhetii haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Kichuun suurri ishee asii gaditti mul'atu kunillee balaa kaleessa naannoo Ifaataan itti mudateen lubbuun ishee darbe. Balaa konkolaataa godina Shawaa Lixaanaa Ifaataan irraa gara aanaa daandii yookaan giincii imalaa jiru gara sa'aatii tokkotti mudateen lubbuun namoota 37 naasuu fi rifaatu guddaan uumee jira. Isaan keessaa lubbuun Kichuu reefuu harma harmee ishee hin quufne lubbuu daa'ima kanaatu darbe. Konkolaachistoonni tiraafikoonnii fi qaamoleen aanaaf godinaa bulchitan keessattuu konkolaattota magaalaa gara gabaa baadiyyaatti fe'an hordoffii cimaa taasisaa amma konkolaataan baatoo walitti dachaa 2-3 fe'u irra keessatti midhaan Isuuzuun hin baasne dabalanii fe'u gatii dachaa 3 ol funaanu tarkaanfii seeraa ni barbaachisaaf. Yoo akkas hin taane balaa kana caaluuf uummata saaxilu akkasuma daandii babbadaa akka suphamus taasisa. Daandiiwwan magaalota hedduu wal quunnamsiisan dhiphaa akkasumas ciccitaadha. Konkolaataan namoota baachuu ol qabu olitti gaafa fe'atee meeshaalee hedduu humnaan olitti keessaa fi irratti yoo fe'u wanti baalaansii eeguun jiraatu. Sanuu daandii hedduu kan walumaan beeknu kun xiyyeeffannaa gadi fagoo barbaada. Lubbuu uummataaf daa'immaniif haadholii oolchuuf wantoota balaa kennaniif sababa ta'aniif hundeerraa furmaanni haa kennamu. Qayyoo balaa tasaa fi gadda tasaa isin haa oolchuu qooma. Godina Shawaa Lixaatti konkolaataan akkamiin namoota 18 galaafate? Godina Shawaa Lixaa balaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun namoota 18 darbuu poolisiin Oromiyaa beeksise. Balaan godinichaa aanaa daandii gandaa warqaa gaaraa iddoo addaa gaara hoolaa dhaqqabu ibsi poolisii dilbata waaree booda baasee mul'isa. Akka ibsa poolisii kanatti balaan kun sanbata akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 1/2008 galgala keessaa sa'aatii 1 dhaqqabe. Konkolaataan deddeebisa uummataa qixqixii jedhamuun beekamu aanaa Ifaataa irraa gara aanaa daandii osoo deemuu karaa irraa bu'ee garagaluu ibse. Kanaanis lubbuun namoota dhiira 5 fi dhalaa 13 walumaa galatti 18 yoo darbu namoota 13 irratti miidhaa qaamaa cimaa gaheera jedheera ibsi poolisii. Kanaan alas namoota 26 irratti miidhaa qaamaa salphaan qaqqabuu ibsamee jira. Akka poolisiin Oromiyaa waliigala namoota 57 irratti miidhaan qaqqabee jira. Sababni balaa kanaa qoratamaa jiraachuullee qajeelcha poolisii godinichaa Shawaa Lixaa irraa waabeffachuun hime. Konkolaataan suuraan isaa qoodamee bakkeewwan Itoophiyaa garaagaraatti namoonni imalaaf itti fayyadamu. Teessuma qabuun alatti garuu namoonni akka dhaabbatanii imalanis ni taasifama. Poolisiin lakkoofsi namoota miidhamanii 57 jedhee ibsee namoonni baay'een konkolaaticha keessa akka turan agarsiisa. Namoota balaaf saaxilaman keessaa hangam akka yaala saffisaa argatanii ta'ee hospitaalli itti geeffaman hin ibsamne. Namoota balaa kanarraa oolan qunnamuuf yaalamaa kan jiru yoo ta'u, balaan konkolaataa baadiyyaa keessa qofaa osoo hin taane magaalaa guddoo Itoophiyaa keessa namoota beekamoo ministeera mootummaa fi atileetii beekamaa dabalatee quunnamee jira. Namicha Adaanech ajjeesuun bineensa nyaachisee to'atamuu poolisiin beeksise. Shakkamaan hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa Dhabneerra ajjeesuun shakkamee to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Adaanech kumsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 6/2018 haala suukanneessaan ajjeesuun kan shakkameef achi buuteen isaa dhabamuu kan gabaafame. Namni ajjechaa isheen shakkamee obbo Tsaggaayee Asaalafoo Goonxee akka jedhamuu fi magaalaa Dabra Biraanitti to'atamuu poolisiin ibsee jira. Ragaan galmee poolisii akka agarsiisutti gaafa ajjechaan raawwate aadde Adaanechii fi shakkamaan kun hoteela keessa irbaata nyaataa turan. Ta'us gidduu isaanii dhibdee waan dhalateef aadde Adaanech shakkamaa kana dhiiftee deemuu fi erga konkolaataa isaa keessa galchee booda gara Goomaxaa jedhamutti shugguxiin ajjeesuun shakkame. Eegasii achi buuteen isaa kan dhabame yoo ta'u reeffi ishee bineensaan nyaatamee mataa ishee qofa argamuu poolisiin ibse. Aadde Adaanech jiraattuu magaalaa Sandaafaa bakkee turte. Shakkamaan konkolaataa itti badii ittiin raawwatu shakkamee fi shugguxii isaa magaalaa alaltuutti gatee baduu
poolisiin kana dura ibsee ture. Kanaanis poolisiin dhiiga konkolaataa keessaa argamee fi guxii akka ragaatti fayyadamee shakkamaa to'achuuf hordoffii gochaa turuu ibse. Poolisiin federaalaa tajaajila tikaaf odeeffannoo biyyaalessaa waliin akkasumas qaamolee nageenyaaf tikaa dabaluunis bulchiinsa handaafaa bakkeetti waliin hordoffii olaanaa taasisuu ibsi poolisii ni agarsiisa. Shakkamaan kun waraqaa eenyummaa sobaa baasuun magaalaa Dabra Birhaan Kamisee Shawaa Roobitii fi Axaayii keessa nama nagaa fakkaatee soso'u to'annoo jala oolchuu ibse. Poolisiin shakkamaa kana irratti qorannoo cimsuu fi namni yakkaan shakkamee poolisii jalaa ba'uu akka hin dandeenye ibse. Qaamolee kana keessatti qooda baatanis galateeffatee jira. Qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkeetti itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an Tiyaanaa Koomaandaraa Nigaatuu Alamuu kana dura BBC'tti akka himanitti ajjeechaa suukkanneessaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 6 bara 2018 raawwatame. Hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuutti miidhamtuun kun jireenyaan magaalaa keenya keessa jiraatti. Taateen kun gaafa muddee 6 2018 halkan naannoo 3tti raawwatame. Magaalaa Sandaafaa bakkeetti Goomaxaa jedhamutti halkan sa'a 3tti ajjeechaan kun kan raawwatame jedhan. Maatii ishee fi dubartiin ajjeefamtee kana namni beeku akka dubbatetti shakkamaan kun kanaan dura hanga bakka hojii isheetti deemee ishee doorsisaa turuu maatii isheetti himattee turte jedha. Haa ta'u malee obboleessi ishee hangafti Kaasoon Kumsaa garuu namni ishee doorsisaa jiraachuu maatiin isaanii akka quba hin qabne himan. Nuti obbolaan hunduu asuma jirra. Waan ishee irra ga'e wanti dhageenye hin jiru jechuudhaan miira gaddaan dubbatu. Ijoollee lamaa kan taate Adaanech bakka dhaloota ishee Wallagga Lixaa Anaa Qondaalaatti hojjettuu misoomaa turte. Garuu konkolaachisaan dhaabbata ijaarsa Saanshaayinn jedhamu tokko sossobee fudhatee akka gara Finfinnee fidee ijoollee lama waliin godhatanii booda adda bahan dubbatu. Obboleessi ishee obbo Kaasoon Kumsaa. Ijoollee ishee gargaaranii guddisuu dabalatee akka barattu kan gargaaran obbo Kaasoon isheenis cimtuu waan taateef erga akkaawuntiingii baratteen booda dorgomtee baankii daldala Itoophiyaatti hojii argachuu dandeesse jedhan. Isa booda ijoollee ishee lamaan waliin Sandaafaa mana kireeffattee baankii keessa hojjechaa akka jireenya ishee gaggeeffattu kan dubbatan obbo Kaasoon jila duraan qabdu irraa waan kaheef waan ishee irra gahu dhokfattee jechuun gaabbiin dubbatu. Adaanech gaafa ajjeefamtee Finfinnee oltee akka galte kan dubbatu obboleessi ishee hangafaa kun ijoollee isheetti galuuf osoo ariifachaa jirtuu shakkamaan kun karaa irratti eegee waliin hoteela deemuu dhaga'uu hima. Guyyaa gaafa ajjeefamtu san Finfinnee naannoo Meeksikootti leenjii irraa baankii daldala Itoophiyaan kennuurra oltee galte. Galgaluma ajjeefamuu sanaa halkan keessaa sa'aatii 1 hanga 2 gidduutti namootatti bilbilaa turte jedha namni maatii ishee akka beeku dubbate. Akkaataa yakki kun itti raawwatame irratti qorannoon poolisii hanga ammaatti taasise akka mul'isutti miidhamtuun kun shakkamaan obbo Tsaggaayee Sallifoo jedhamu hariiroo jaalalaa kan qaban yoo ta'u galgala sana hoteelatti nyaata ajajatanii nyaachuu ibsa.